Asha marka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota caffee miidiyaa oduu sa'a kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu waliin laliseessisaa. Kutaalee biyyattii bakka adda addaatti lammiilee sababa hongee miidhamaniif deeggarsi namoomaa taasifamaa jiraachuu deetan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Salamaawwit Kaasaa beeksisan. Haala waqtaawaa waliigalaa keessattuu dhiyeessii deeggarsa namoomaa irratti hojiiwwan mootummaa hojjetamaa jiran irratti ministeerri deetan tajaajila kominikeeshinii mootummaa Salamaawwit Kaasaa miidiyaaf ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniin bakkeewwan adda addaatti sababa hongee lammiilee miidhanii deeggarsa namoomaa barbaadaniif mootummaan qaamolee adda addaa waliin ta'uudhaan deeggarsa namoomaa dhiyeessaa jira jedhaniiru. Bara baajataa 2016 ji'oota ja'an darbanitti birrii biliyoona baasuun marsaa 3 deeggarsa taasisuu eeraniiru. Deeggarsa kana keessaa harki 70 yookiin birrii biliyoonni 11 kan mootummaa yoo ta'u, kan hafe immoo dhaabbilee deeggarsaa adda addaati jedhaniiru. Marsaa jalqabaa lammiilee miliyoona 7.3, marsaa lammaffaa lammiilee miliyoona 3.6, marsaa sadaffaa immoo lammiilee miliyoona 6.5 deeggarsi namoomaa taasifamuu ibsaniiru. Ji'a amajjii hanga guraandhalaatti lammiilee miliyoona 6.6 deeggarsi namoomaa kan isaan barbaachisu ta'us ibsaniiru. Mootummaan federaalaa gama isaan lammiilee deeggarsa namoomaa barbaadaniif itti fufiinsan deeggarsa taasisuuf hojjechaa jiraachuu ibsanii kanneen biroos gaafatamummaa qaban bahachuu akka qaban hubachiisaniiru. Itoophiyaan walitti dhufeenyi isheen biyyoota alaa waliin qabdu walqunnamaa fi qindoomina irratti bu'uureffame. Milkaa'inni dippiloomaasii keenyaa kan madaalamu bu'aa argamu waan ta'eef walitti dhufeenyi biyyoota waliin qabnu waldeeggaruu fi walqunnamuu irratti kan bu'uureffamedha jedhan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Dr. Mallas Alam. Ambaasaadar Dr. Mallas Alam ibsa har'a miidiyaaleef kennaniin haalli amma cimina kan gaafatuu fi sochii dippiloomaasii hunda galeessa kan gaafatu ta'uu eeranii milkaa'inni dippiloomaasii kan madaalamu bu'aa inni biyyaaf buusu ta'uus ibsaniiru. Ibsa isaaniin agarsiisa torbee dippiloomaasii gadaambaa saayinsiitti gaggeeffamaa jiru lammiileen dhuunfaa fi gareen dhugaa lammiilee biyya alaa dabalatee hooggantoonni fi hojjettoonni dhaabbilee 126 daawwataniiru jedhan. Dippiloomaatonni teessoo isaanii Finfinnee taasifatan 700 ol agarsiisa kana akka daawwatanis himaniiru. Sagantaa torbee dippiloomaasii kanarratti joornaalii dippiloomaasii Itoophiyaa fi kitaabolee 2 kan seenaa qunnamtii alaa Itoophiyaa fi dippiloomaasii isheen bu'aawwan argaman agarsiisan eebbifamuu himameera. Kitaaboleen kunneen uummanni seenaa isaa akka beeku kan darbeerraa akka baratuu fi sochii hojii qunnamtii alaa ministeerichaa uummatatti akka dhiyaatu kan taasisudha jedhaniiru. Seenaa qindeessanii kaa'uu cinaatti qorannoo fi qo'annoon madda jalqabaa akka ta'aniif itti yaadamee kan qophaa'edhas jedhaniiru. Affeerraa ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmed fudhachuun Itoophiyaanota dhaloota lammaffaa gara biyyaa dhufan daawwannaa taasisuu isaanii fi akkaataa ogummaa isaaniitti biyya isaanii deeggaruuf kan hojjetan ta'uu ibsuun isaanii hubachiisaniiru. Haaluma wal fakkaatuun imbaasiiwwan federaal dimokiraatawaa Rippuubilika Itoophiyaa faayidaa biyyaalessa Itoophiyaa eegsisuuf caalatti sochii hunda galeessa akka taasisan kan isaan dandeessisu mari'achaa jiraachuu ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Ittaanaa Dammaqaa Mokonnin itti gaafatamummaa paartii badhaadhinaa irraa gaggeeffaman. Paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaatti itti aanaa pirezidaantii kan ta'an ministeerri muummee Ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Dammaqaa Mokonnin itti gaafatamummaa paartii irraa kaafaman. Koreen giddu galeessa paartichaa akka ibsetti qajeeltowwan bakka ol buusuu fi sirna hojimaata paartichaa hordofuun Obbo Dammaqaan gaggeeffamaniiru jedhan. Bakka Obbo Dammaqaa Daayirekteera olaanaa nageenya odeeffannoo fi tika biyyaalessaa fi miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa Obbo Tamasgeen Xurunaa bu'an. Obbo Dammaqaan aangoo paartichaa gadhiisuun isaanii biyyattii keessatti aangoon mootummaa amma irra jiran muummicha ministeeraa itti aanaa fi ministeera dhimma alaa irraa ka'uu akka danda'an agarsiisa. Kenneth Eugene Smith USA'tti nama jalqaba adabbiin du'aa itti murtaa'e gaazii naayitiroojiiniin ajjeefame. Bulchiinsi Alaabamaa nama adabbii du'aa itti murtaa'e Kenneth Eugene Smith gaazii naayitiroojiiniitiin adabbii isaa raawwate. Mala kanaan adabbii du'aa raawwachuun Ameerikaa keessatti adabbii olaanaa isa jalqabaati jedhan. Namni umuriin waggaa 58 Smith adabbiin akkana darara suukaneessa fi kan ta'e hin beekne jechuun yeroo hedduu ol iyyateera. Yeroo lama mana murtii ijibbaatatti yeroo tokko ammoo kan federaalatti ol iyyateera garuu hin milkoofne. Bulchiinsi Alaabamaa bara 2022 yakkamaa kana dhangala'aa balaafamaa lilmee waraanuu lethal injection ajjeesuuf yaalee hin milkaa'inafe. Smith haadha warraa lallabaa wangeelaa Elsaabeet Seenet ajjeesuun himatamee bara 1989 yakkamaa ta'uusaa itti murtaa'e. Ajjeechaa sana qacaramee akka raawwate barame. Alaabamaa fi bulchiinsi USA lama gaazii naayitiroojiinii fayyadamuun adabbii du'aa raawwachuu akka qaban kaneessaniiru. Filannoon biraa ittiin adabbii du'aa raawwatan kan lilmee waraanan yoo ta'u isa kanaaf daawwan fayyadaman argachuun ulfaatadha. Kunniin ammoo adabbii olaanaa sadarkaa
sadarkaa biyyaalessaatti raawwatamu akka galma hin geenye waan taasiseef mala kanatti fayyadamuu dhiisan. Miseensonni miidiyaa shan adabbiin kun yeroo raawwatu akka taajjabaniif konkolaataadhaan gara iddoo amala sirreessaa Holmi Correction Facility jedhamu kan Atoomar keessatti argamu geeffamaniiru. Galgala kana Alaabamaan namummaa gulantaa tokko duubatti deebi'uu ni taasisti jedhe Izmiis akka kanneen achi turan ibsanitti. Akkuma gaazin naayitiroojiinii kun maaskii inni uffatetti bifamuu eegaleen kanneen adeemsa adabbii kana ijaan argan akka jedhanitti Izmiis daqiiqaa 2 hanga 4 qaamni isaa garmalee hollataa ture jedhan. Daqiiqaa 5 osoo walirraa hin kutin hafuura guddaa harganaa ture. Haala kanaan ture booda akka sa'aatii biyyattiitti sa'a 8:25 irratti du'uunsaa labsame. Oksijiinii malee naayitiroojiinii qofa gara keessatti harganuun seelota qaamaa caccabsuu du'aaf nama saaxila jedhan. Izmiis du'uu kan ibsan bulchiinsa Alaabamaa K.Evon bu'aa bayii waggoota 30 olii Ab Izmiis yakka suukaneessaa raawwateef deebii argate jedhan. Abbaan alangaa Steve Marshall malli kun bu'aa qabeessa fi namummaa osoo hin sarbin adabbii du'aa raawwachuuf filatamaa ta'uu ibsan. Haqni argameera jedhan ibsa isaanii keessatti. Komishiinarri komishinii mana amala sirreessaa Alaabamaa John Ham miirri Izmiis agarsiise waanuma eegameedha jedhan. Akka inni itti hollataa ture waanuma eegameedha naayitiroojiiniin fayyadamee akkas akka nama godhu dursinee qoranneerra jedhan. Kent Eugene Izmiis namoota $2,100 qacaramanii bara 1988 adde seenet ajjeesan keessatti namni Izmiis waliin yakkicha raawwate John Forrest Parker bara 2010 du'aan adabame. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture hanga dhumaatti nu hordofuu keessaniif galatooma jecha qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.